namni kun useetuma yoo ka jiraatu taate risoorsii inni qabu kana akka gaariitti hin beeku. Badhaasaati qabdu hin beektu. Badhaasni ati qabdu guyyaa. Badhaasni ati qabdu yeroo teeti. Akkam jirtan nagayaa. Ana SuadMuktar. Ranta namoonni waliin laallu akkamiin jiruu teenya fooyyessina, akkamiin jiruu teenya jijjiirra, akkamiin bara dabree fi bara dabreerra bara kana rizaaltii ol aantuu fiduu dandeenya waan jiru waliin laallaa jechuudha. Turtii gaarii. Duuba gaa ilmi namaa kun dursa guddinaaf gulaaf akka maaltu isa barbaachisa yoo jennu taate yaaduu. Maybe reeduun namaa yaaduu jechuun maal jechuudha yoo jennu taate yaaduu jechuun waan takka godhuudhaaf yookaan waan takka jijjiiruudhaaf yookaan waan barbaannutu jira waan barbaannu san fiduudhaaf yaaduutu nurraa eegamaa jechuudha. Yaaduudhaan booda yaada yaannu kanaatu deebi'ee maal tahaa think jaadura then maal tahaa ta'uutii taha irra deddeebitee yaada kana yaaddaa. Then irra deddeebitee waan ati yaaddutu oguu sammuu kan keessatti yaaduun sun irra deddeebi'ee maal tahaa karaa emooshinaa jijjiirama yookaan karaa emooshinaa rifleektii tahaa jechuudha. Yookaan waan sitti dhagahamaatu jira oguunii fi waan san yaadatte oguunii fi gocha san yaadatte. Then waan sitti dhagahamu kuni akka ati waan takka reaaktii gootu si godha. Reaaktii goote jechuun waan godhuudhaa haate kana yookaan waan hin godhin sanirratti reaaktii goota. Then reaction kun maal fida? Action fida yookaan gocha waan jennu kana fida jechuudha. Waan takka goote jechuudha irra deddeebitee yaadde jechuun irra deddeebitee waan san sammuu ta'e keessa fiddee emooshinaan bilcheeffatte yookaan emooshinaa sitti uume jechuun takka positive action takka hoo negative action fida jechuudha. Action kun feenus fedhuu baannus maal fida? Namni tokko action booda maal eeggata? Rizaaltiitu dhufa yookaan ultimately waan ati eeyde takka waan ati eeginitu dhufa jechuun which is result waan jennuun kana yookaan bu'aa waan jennuun kana. So bu'aan kee positive ta'uu ni mala negative ta'uu ni mala which means fakkeenyaaf ati ganamaan gula faakaate jechaa lafa kaatee mana kan keessatti haadha manaati walloltee yookaan abbaa manaati walloltee yookaan ijoollee walloltee araantana guyyaan kun guyyaa bareedaadhaa miti na dabbare jechaadha kaatee manaa baate gaa dirqama karaa hojii deemuu kan keeti aara deemtaa nama gufatta yookaan namaa si gufata walloltaanii then aaratuma deemtaa kaateeti bakka hojii tanteetii dheeta oguunii fi bakka hojii tanteetii dheeta already aaran dhufte waan taateef aara yaaddee waan baateef aara waan irra deddeebitee yaadaa jirtuuf jecha gochi kan keetillee nama walloluudha gocha nama walloluun suni then resulting kan kee at the end of the day mataa si dhukkubaa relationship nama wajjin qabduutu maal tahaa deema xiqqaachaa yookaan namni hundinuu aboo kun maali jechaa deema jechuudha. At the end of the day duuba jiruun tante yoo kanuma karra deddeebitu taate waan ajaa'ibaan isinitti hima. Ilmi namaa kuni akkamitti akka smartphone fayyadamu ni beeka, akkamitti akka makiinaa oofu ni beeka, akkamitti akka smart camera fayyadamu ni beeka jechuun even jiruu ammayyaa jiruu jiraatu kanarratti akkamitti akka wanta akka fayyadamu ni beeka. Unfortunately akkamitti sammuu isaa fayyadamu immoo hin beeku. So wanni nuti karoora dhabneef yookaan wanni nuti karoora keenya galmaan gahuu dhabneef hanga ammatti akkaataa itti sammuun teenya tun yaaddee produce gootee then finally resultii fidu. Maaliif resultiin dhufuun akkuma reefu sinin jee takka hoo positive dha takka hoo negative dha. Wayooni fi ati sammuun kan kee kun waan itti hin kennin waan hin yaadin irra deddeebi'uu hin danda'u waan irra hin deddeebi'u which means sama fakkeenyaaf namni nan jaalatu ani hin baranne ani hawaasan baratiin keessaa hin dhufe ani guddachuu hin danda'u ani qabeenya maaliin qabaayin bakka guddoo gahuu danda'a. Wanneen kana fakkaataa yooni fi sammuun tantee tayaaddu taate irra deddeebitee so sammuun tantee irra deddeebitee yaaddee then karam dhufa ta'uutii dhufa karaa irra deddeebii dhufa irra deddeebitee facaasa jirte jechuudha jecha san sammuu tantee keessatti then emotion akkamtu uumamaa ani miskiina ani humaan qabu ani guddachuu hin danda'u ani amata kiyyaatti fayyadamuu hin danda'u etc. Saniin booda maaltu itti aana emotion kun maal sitti uuma si fakkaate poor action. Waan takkaafuu dantaan qabdu uffata keetiif dantaan qabdu jiruu teetiif dantaan qabdu galii teetiif dantaan qabdu maatii teetiif dantaan qabdu nama danta dhabaa taataa jechuudha at the end of the day. Then finally resultiidha jechuudha sun resultii ati hin barbaadin taha resultiin san. So resultii hin barbaadin san akka hin finne yoo barbaaddu taate resultiin barbaaddu hoo maali? Ani
cimtuu ta'uuti tinkiidhaan jechuun yaaduudhaan jalqaba. Ani cimtuudha. Ani bara haaraya kana karoora haarayaan jalqaba. Ani bara haaraya kana keessatti eenyummaa haarayaan jalqaba. Bara haaraya barmaatiilee haarayaan jalqaba. Maaliifi nama kana ka jijjiiru, nama kana ka guddisu, maatii ka guddisu, hawaasa ka guddisu akkaataa nuti itti waan takka laallu. Akkaataa nuti waan takka itti laaltu dhiisifirra ani nasiiban qabu, ani akkana, ani duraanuu faayidaan qabu, ani nasiiba namaatu hin qabu, ani nasiiba dalagaa hin qabu jechaadha. Akkamiin guddina ida duba obboleessa kiyya obboleettiiti. So guddachuu ka barbaannu taate we have to change our attitude. Ilaalcha keenya jijjiiruu qabna. Amatarraa amatatti guyyarraa guyyatti jijjiirama ka fiduu dandeenyu yoonii fi ilaalchi nuti guyyaaf qabnu, ilaalchi nuti amataaf qabnu, ilaalchi nuti sekandiif qabnu, ilaalchi nuti sa'aaf qabnu, ilaalchi nuti guyyaa takkaaf qabnu, ilaalchi nuti torbaaniif qabnu, akkasumatti ilaalchi nuti ji'aaf qabnu fi finally ilaalchi nuti amataaf qabnu jijjiiramuu qabaadha. Maaliifi namni kun useetuma yoo ka jiraatu taate risoorsii inni qabu kana akka gaariitti hin beeku. Badhaasaati qabdu hin beektu. Badhaasni ati qabdu guyyaa. Badhaasni ati qabdu yeroo teeti. Yeroo tana bara haaraa irraa kara bara haaraa hoguu jijjiiramnu piroomisii seenuu qofa osoo hin tahin akkamiin barmoota yookaan barmaatiilee hamtuu badduuti jetaniin dhufeen tan tawaggoota dheeraadhaaf naa wajjin dhufte baay'ee akkuma reefu saniin jee waan yaadaa dhufne waan amata guutuu dalagaa ture hedduun namaa akkamitti ka jiraatu ni beeytani. Ama 25 jiraateeti ama 70 du'a. Naan jechuun mala yaa dhageessanii jirtan akkasumaan jee amata 25 jiraateeti amata 70 du'a, which means namni tokko hanga jijjiiramaaf hin dalaginitti, namni tokko hanga guddinaaf hin dalaginitti, namni tokko hanga karoorfatee hin dalaginitti yes fiizikaalii qaaman ni jira ammoo sammuun isaa duutee jirti. Namni tokko kan jiraatu hanga ama 25 tokkoon isiniin jee irreedduun keenya barmoota hedduu, beekumsa hedduu, afaan hedduu, iskiila hedduu yookaan muuxannoo hedduu, gahoomsa hedduu kan argannu hanga oome yoo jettan taate most of the time hanga ama 25ti. Maaliifi ijoollummaa qabnaa hin beeknu nu keessa jira, nin guddadhaa, nin baradhaa, nin jijjiiramaa dabalataanin arkachuu qaba galiin tiyya guddachuu qabdii, beekumsa kiyya guddachuudha qabaa, takka barachuudhaan qabaa, takka whatsoever jechuun jiruu tanarratti dabalataaf olii gad ceena. Hanga amata 25. Ama 25 booda maaltu dhufa? Nin beeka. Wanni haareen maaltu dhufa? Dalagaa tanas nin beeka. Kanas nin beeka. Daldala taananis irran ture. Warri keenyas dalagaa ture. Okay? Barnoota soo ta'e hanguma university irraa eebbifamnu. Gaafa university irraa eebbifamne irraa jalqabnee we stop there. Achi dhaabbanna beekumsa dabalatu, beekumsa dabalan achi dhaabbanna. Saniin booda noo mana hojii takka seenna yookaan biiroo tokkotti ni qaxaramna. Then barachuu ni dhaabna. Maybe hanga duraa san qofa barana. 25 geenyan most of the time waggaa 25 geenyan reeduun keenya maal goona? Amatuma dabre, torbaanuma dabre, ji'uma dabre irra deddeebi'aa jirra. Mee akkasii miti jiruun tantee akkasii miti. Amata dabre irra deddeebi'aa jirru, amata dabre yoo miti irra deddeebi'aa jirru, amatoota dabre irra deddeebi'aa jirra. So amata dabre irra deddeebi'aa jirra for how long? Yeroo dheertuudhaaf. Saniifuu amata 70 haaduunu, amata 80 haaduunu nuti kan jiraanne amata 25 qofa. Maaliif hanga isaa nuti daballe? Khani beekumsa jabaa argatti, khani muuxannoo argatti, khani dhugumaanu beekumsa irra qabdu kana, waraqaa irra qabdu, jijjiirama irra qabdu, yookaan daldalli irraati harkaa qabdu kun irra hedduunsaa kanati khaleessa deemtee hamma amata 25 geessu. Baratti irra hedduun keenya ama 25 boodan guddina ni dhaabna. Maal jalqabna du'uu jalqabna. Sammuutu du'a. Qaamaa miti qaduu qaamni ni jira. Qaamni hanga amata 60 hanga amata 70 ni jirra ta'a jiruu addunyaa tanarratti. Garuu jijjiiramni nuti finne yookaan dabalanni ati fidde jiruu ta'e keessatti takka illee hin jiru. So ati akkas ta'uu feeta amata kan kee haaree kana akkamiin simachuuf deemta? Amata kan kee haaree kana akkuma amata dabreetti irruma deebi'uu deemta ree nama du'e ta'uu feetamoo nama jiruun du'e ta'uu feetamoo nama jiruun jiraatee osoo jiruun jiru qofa osoo ta'in eegadu illee yaadatamu ta'uu feeta. Suni filmaata. So karoora jechuun akka ati ar'aan tanaa kan kee injifattee ooltu si godha. Akka ati pirogiraaman ganamarraa kaatee sa'aatan ta'e akka gaariitti vaaliyuu kennitee fi bakka kennitee fi jiraattu si godha. Pirogiraaman akka ati deemtu si godha. Waan hundaafuu hisaaban akka ati deemtu si godha. Jiruun tiyyatuun yeroo murteessaadhaan as jira, which is dhaladheetiin jira, seeneetiin jira jechuudha. Intrii jennee yoo fudhanne, then exiitii jiras. Guyyaan ati itti baatu ni jira. So guyyaa ittiin dhalattee fi hanga guyyaa jiruu addunyaa tanarraa deemtutti
entry fi exit kan kee kana jidduutti seenaa ati dalaguu qabduutu jira. Tokkoon keenya seenaa uumamne malee jiraanneetuma duuf hin uumamne. Ati nama guddaa, which means you are great. I am great. Namni guddinaaf uumame, namni jijjiiramaaf uumame, amanni isaa kadabaree fi amanni isaa kun tokko ta'uu tasuma hin danda'u. Baatiin isaa tadabartee fi baatiin isaa tun tasuma tokko ta'uu hin dandeessu. Guyyaan isaa kakalee isaatii fi har'i isaa tokko ta'uu tasuma hin danda'u. So namni yeroodha namni jiruun yeroodha. Yeroo tanteetiif yoo bakka kan ta'e qofa guddachuu dandeessa. For sure hundi keenya waggaa haaraa kanaaf beekumsa adda addaa bakka adda addaati barbaadee jirra. Beekumsa adda addaa kan argattaniin kan hara hojii oolchitanii hara hojii jijjiirtanii akkuma reefuun tana dubbanne yaannee irra deddeebinee yaannee then emotionii nu jijjiiraa uumnee emotionii guddinaa uumnee emotionii guddinaa kana eega uumneen boodan akshinni keenya jijjiiramee yookaan gochi keenya gocha dura akkuma duraanitti rafaadhaa akkuma duraanitti yaadaa akkuma duraanitti hojjetaa akkuma duraanitti waan barbaadde hogguu feetee godhaadhaa by the way guddinni ati barbaaddu tasuma dhufuu hin danda'u. Waggaa haaraa kanatti habiitii haaraa barmaatiilee haaraa eenyummaa haaraa ilaalcha haaraa finnee jijjiirree guddachuu dandeenya. Fakkeenya yoo fudhanne Qananiisaa fi ani yookaan Qananiisaa fi ati Qananiisaan wanni inni godhuudhaaf hayyameetu jira. Waggoota jiru kana keessatti ati immoo wantoota ati godhuudhaaf hin hayyaminitu jira. Remember nu lamaanuu ji'a sagalitti dhalanne nu lamaanuu maali biyya takkatti dhalanne. Haa ta'u malee Qananiisaan wareegama inni kafaluudhaaf lafaa ka'eetu jira. Amata isaa maal godhuudhaaf amata dhugaa jiruu isaarratti injifannoo fiduudhaaf greatnessiin ittiin uumame san fiduudhaaf waan inni dalaguutu jira galgala ganama process inni irra deemutu jira. Process inni irra deemu sani aanaa fi ati hin feenu malee waan akka wanni isaan nuun adda dalagan hin jiru. Wanni isaan nuun adda tahanis hin jiru. Ammoo wanni isaan yaadan wanni isaan irra deddeebi'anii yaadan emotioniin isaanii maaliif injifannoo san yaadaa dalaga. Yes qaamni isaan dadhabuu miti. Yes hin hifatu miti. Yes khaleessa isaanii jaalataa miti. Akkuma hunda keenya garuu maali nuti khaleessa keenya sin jaalannu jiruu ammarra jiru tana sin jaalannu eenyummaarra qabnu tana sin jaalannu bakka jiraannus jaalachaa hin jiru. Haa ta'u malee akshinii tokkoon yookaan tootii tokkoon jijjiiraan jiru. So amata haaraa kana amata guddinaa amata kabajaa amata fayyaa amata atilleen sammuu tanteetti dagaaksitu amata lubbuu tanteetti jijjiirtu amata fedhinnaa ta'e osoo hin tahin karoora kee jala deemtu fedhinnaan rafii siin jetti karoora kee dalage siin jaa fedhinnaan ta'e taa'iiti haasawi silkiidhaan siin jetti karoora kan kee nammoo maal siin jaa khay ati mul'ata qabda ati karoora qabda ati bakka deemtuuf qabda siin jeessi kakaasa. So lamaan kun jidduutti ati murteessuudha qabda. Takka karoora kee takka fedhinnaa kee jala goruu. Definitely namoonni warroonni fedhinnaa isaanii jala goran guyyaa tana guutuu olumaa gadi osoo deddeemanuu osuma haasawanuu guyyaan isaanii dhuma akkasumatti torbaan isaanii dhuma akkasumatti jiini isaanii dhuma akkasumatti waggaan isaanii dhumti. Warroonni immoo fedhinnaa ni qaban akkuma isin jedhe Qananiisaan fedhinnaa dhabeetii miti fedhinnaa isaa sanirra dhaabbateetiti karoora kiyyaa caala waan karoorri kiyya barbaaduun godha waan karoorri kiyya na yaachisuun godha waan karoora kiyyaaf gumaachuun godha jee namoota karoora kiyyaaf gumaachan kitaaba karoora kiyyaaf gumaachu oolmaya karoora kiyyaaf gumaachu biran ooluu qaba. Akshina fudhannee karaa positiivnesii karaa greatnessii deemuu qabna. So amata guddaa amata jijjiiramaa amata jaalalaa amata milkaa'inaa nufaata hunjaa.